Gaafiin warra sawaa barbaade yookaan STC irratti shabaqaa hojjetu barbaade jiru baay'ee. Garuu warri moobaayiliidha. Moobaayiliin appilikeeshina tokko fa'aa hojjeta. Garuu sunuu dilasi miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirre jirtu isiniin jecha obboleettii kabajamoo bakka jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti isin jechaadha. Viidiyoo tana hogguu guutuu isii YouTube irratti daawwatan like godhuudhaan na jajjabeessuu hin dagatina. Warreen chaanala kanaaf ammoo haaraa taatan subscribe godhaan isinin jaa. Viidiyoo tana hamma xumuraatti waliin haa ilaallu. Appilikeeshiniin irraan tanaa kun ammoo STC irratti ni hojjeta. STC Vision irratti hojjeta. Akkamitti akka hojjetuu fi qixamta akka paawur akka qabu waliin ilaallee achi booda appilikeeshinatti deebina. Fakkeenyaaf yoo nuti TikTok seenne liivii irratti gadhoonne liivii ilaaluun gayaadha. Liivii ilaaluun gayaadha. Liivii egaa hojjetuu jiraate appilikeeshiniin sun jabaa jedhama. Lammaffaa irratti deebine ammoo miidiyaa biraa hogguu laalluu yuutuubiis akkuma ilaaltanii gartan kana hojjechaa jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun eessaa argamaa kan jiruuf ammoo yeroo hundaa'uu teelegiraama jalatti maxxansa. Teelegiraama keessa hogguu seentan akkasuma teelegiraama gadaa ooroo tuu hajuu yookaan lammaffaa hajuu kanarratti hadura waan gubateef kanarratti maxxansa. Appilikeeshiniin kun isa kana. TM tuuneen akka jiru kana liinkiinsa ajjala waan jiruuf liinkiinsa kana irratti gadhooytanii erga irratti gadhooytanii immoo waan hin buusaa jiruuf isin ooppiin gootanii isin instaal gootanii anammoo ooppiin godheen seena akkuma ilaaltanii gartan kana amma haan irratti hojjechaa jiru zeen irratti hojjechaa jira. Cufnee amma miidiyoonni amma haasofnu sun ni hojjetamu hin hojjetu kan jiru. Disconnect goonee jirra. Mee if duuba deebinee miidiyaalee reefuun tana hojjetan sun ni hojjetan moo hin hojjetan kan jiru mee YouTube irratti dura haa dhawnu. YouTube kan reefuu malee ammaaf cufata. Lama ta'uu deebinee immoo TikTok itti dhufna. TikTok mee viidiyoo tokko yoo ol buunne kan lammaffaa irratti hin hojjetu. Deebinee ammoo appilikeeshinii kana serverii isaa waliin ilaalla. Kan gara gubbaa kana akkanuma dhiiftanii kan lammaffaa kana immoo zeen firii takkoffaa kanarra kaa'attanii zeen irratti warri zeen kanarratti hojjetan ammoo moobaayilii akkuma gartan maallaqa malee hin jiru. STC barbaanna. STC warreen itti fayyadamuu barbaaddanii akkasuma isaas kanarra kaa'annaan hojjeta. Bifa kanaan isa kanarra hogguu kaa'atan firii hojjeta jechuudha. Amma irratti dhoofnee zeen keessaa qaba waan ta'eef halaalluu konnektii irraa diskonnektii goonee warreen reefuun tana hojjechuu diddeessan akkamitti akka hojjetan waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma konnektii ta'ee jira. Erga inni konnektii ta'ee miidiyuma reefuun tanaa san akkuma ilaaltanii gartan kana liiviidha inni kun liiviidha hojjechaa jira. YouTube irratti deebinee takka YouTube irratti deebinee ilaallu akkamitti akka inni hojjechaa jiru inni argitan jeeyyaadha.